namni lammiidhaaf wangaari hambise sheekotii teenya durii kaasee hangaarra hasaaniin garre fakkeenya dhokachuu hin qabdu seenaan galmeeysan sheekonni keenya bilisummaa ni jaalatan jannatallee ni abdatan lachuu tolan maleen dhuftu saniif waan hamtuu lagatan bilisummaafis falmacha jannataafis jarraaqacha rabbii fi gargaarfacha daawanii diina gangalcha daawamanis gangalacha shahiidummaa turigicha isin jannatatti kutan shahiidummaa turigicha isin jannatatti kutan goonni duus badeen badu seenaa isaaniitu jira seenaa gootan keenya himuuf teenya wal duubaa fi duraan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. daawwattoota fi hordoftoota keenya bakkitti argamnu tun masaraa Abbaa Jifaar keessatti argamna. biyya mootii Abbaa Jifaar mootii islaamaa kan irraa booda biyya tana keessa jechuu ni dandeenya. biyya isaanii keessa jirra, biyya isaanii irraa immoo masaraa isaanii keessa jirra. wajjin daawwanne inni abdii qabna. turtiin wajjin godhaa isiniin jenna. barakallahu fiikum. saahiboota kiyyaa Ibsaa Yusufii fi Sheekh Muhammad Sharaf akkasumas Abdusalaam Hasanii wajji bakka kana jirra. obboleessa keenya kana daawwachiisanis wajjin jirra. hundaafuu nu hordofaa isiniin jenname. baga nagaan dhuftanii gara masaraa mootii Abbaa Jifaar. masaraan mootii Abbaa Jifaar iddoowwan hawwata seenaa Oromiyaan qabdu keessaa isa tokkodha. keessumaa kibba dhiyaa Itoophiyaa yookaan kibba dhiyaa Oromiyaa yeroo dhufnu bakki seenaa guddaan Oromiyaan qabdu keessaa kan waggaa dheeraa kan lakkoofsise isa kanadha. masaraan mootii Abbaa Jifaar kun erga ijaarame hadda waggaa 143 bara 1870tti ijaarame. bara 1870tti Abbaan Jifaar yeroo masaraa kana ijaarsisanu tokkoffaa kan isaan lafa kana filatanii fi lafi isaa ol ka'aadha. lafi isaa ol ka'aadha. Istiraatejikiidha. lammaffaa jireenyaaf mijataadha. kanaaf magaalaa jireenya jedhama ture. aga waggaa 120 wayiif magaalaan Jimmaa iddoo kana turte. gaafas magaalaan gadiisan immoo asuma ture. amma maaltu gadi gaggalcha magaalaa? baay'ee gaariidha. magaalaan Jimmaa inni sun erga asii gadi bu'ee gara waggaa 70dha. xaaliyaanota irra caala kan gadi bal'ise. tokko tiraanspoorteeshiniidhaaf konkolaataadhaaf jaraaf hin mijatu. kana jedhaniiti sana filatan. garuu bara Abbaa Jifaar wanti isaan filatanii jira. akkuma sila isiniif jedhee jireenyaaf mijataadha. jeequmsi tokkollee hin jiru. lammaffaa waan karaa hundaan dhufu to'achuudhaan bakki kun mijataa waan ta'eef isaan iddoo kana filatanii jireenya jedhama maqumti isaa jechuudha. Soo erga Abbaan Jifaar baay'ee iddoon kun kan filatame bara 1830tti waggaa 191 har'aa jechuudha. magaalaan Jimmaa erga hundaa'e waggaa 191. yeroo sana kan bakka kana filatee masaraa isa jalqaba kan ijaarsise Abbaa Jifaar jalqabaa jedhamu yookaan obboleessa akaakayyuu Abbaa Jifaar isaan kana. Abbaa Jifaar kan nuti beeknu dura jechuudha. obboleessa Abbaa Jifaar obboleessa akaakayyuu Abbaa Jifaar isaan kanaati. adeera isaanii jechuudha. adeera isaanii jechuudha. egaa isaan sun Abbaa Jifaar jalqabaa yookaan Abbaa Jifaar Abbaa Magaal jedhamu. isaan kun Abbaa Jifaar Abbaa Gomool Abbaa Booqaa Abbaa Magaal jedhamu. kan isaan kun Abbaa Jifaar jedhamanii kan isaan moggaafamanii fi akka Abbaa Jifaar jalqabaa seenaa ni lammeessu. seenaa Jimmaa akka Abbaa Jifaar jalqabaa ni hojjetu kan jedhuun Abbaa Jifaar jedhamanii. sababni isaa isaan sun magaalaa Jimmaa hundeessanii akka isaan sana ammoo isaan kun hojii guddaa hojjetu kan jedhuun seenaan Jimmaa irra deebi'ee hammas hin hojjetama kan jedhuun Abbaa Jifaar lammaffaa jedhamanii moggaafamanii jechuudha. egaa Abbaan Jifaar iddoo kana erga filatanii booda maandisaa Tiikaam jedhamu lammii biyya Hindii fichisiisaniiru. isaatu diizaayinii mana kanaa baasee mooraan isaa hektaara 40 bal'ata ture. akka har'aa miti. yeroo har'aa hektaara 1.5 qofaadha kan jiru. mana gara 120 ture kan jijjigee dhume yeroo har'aa gamoo gurguddaa 5 kan nuti argannu. isuma Abbaan Jifaar yeroo sana baasii baay'ee baasanii gara qorqorrootti kan geeddaran jechuudha. egaa erga diizaayiniin mana kanaa erga bahee booda qorqorroo manichaa warqii kiiloogiraamii 450
mootummaa Ingiliiz irraa geeddaran yookaan jijjiirratan. Akkasuma baasii baay'eedha. Warqii kiloogiraamii 450 jechuun baajata Itoophiyaa ta'uu illee ni danda'a jechuudha yeroo har'aa. Lammaffaa wanti isaan biyya alaatii fidan meeshaa isii sana meeshaa qallaasii irra keessoo mana kanaa mul'attu sana bakakkaa ittisti Faransaay irraa sun bakakkaa ittisaa guutuu ammallee hin dalaga. Guutuu masaraa kanarraa bakakkaa dhorkaati kan inni ture. Egaa wanti manneetii shanan hamma mooraa masaraa kana keessatti argannu keessaa manneetii lamaan xiqqoo adda baafneeti kan nuti ilaallu. Sababni isaa masjida maatii isaanii fi masaraa isa guddicha jedhamee beekama kun lamaan irratti kiillee yookaan hanqaaquu fayyadamaniiru. Kiillee yookaan hanqaaquun akka simmintoo si'anaatti fayyadaa ture. Simmintoon zaman sana hin jiru jechuudha. Dura biyyoonni cidii faana bukaa'ee bultii 15 guyyaa 15 garagala. Gaafa ji'a 3 daakuun qamadii fi hanqaaquun itti makameeti akaa kanneen wal qabsiisa. Achi seennee waan ilaalluuf rakkoon qabu amma istiriisa himee yeroo achi seennu immoo badina ilaalla jechuudha. Haala kanaan fayyadamaati turan. Akka har'aa miti jireenyi yeroo sana baay'ee rakasa ture. Tokko hanqaaquun qarshii tokkoon 120 bita. Lammaffaa yeroo sana hamma kana namni killee barbaadu hanqaaquu barbaadu hin jiru ture. Diimina nyaatama. Hin barbaadamu. Diimina nyaatama. Indoo sabiyyiin yoo nyaatte hin miidhamtiin dhukkubsatti bara jedhamu keessa. Diimina nyaatama. Diiminni suma ammoo ho'aansaa osuma hollatu suma socho'u nafsinsa diiminni yookaan qurxii sana ta'een. Ho'aansa jechuun akkuma sangaan jikfameeni asumaan fidanii maaddii isaanii irratti dhiyeessu. Keessummaadhaaf illee maal jedhu diiminni qabbana'eennaan akkamitti fuuldura keessummaa dhiyeessitu. Ho'aasaati kan isin fiddanii dhiyeessitanii jedhu ture abbaan Jifaar. Keessummaan abbaa Jifaariin dhufe nan quufeen jedhu nyaatamaa oolama. Boqonnaa fudhadheen deebi'a jechuu qaba ture. Kana isaaniif tolu xiqqoosi boqonnaa fudhadheen deebi'a. Nyaatamaa oolama waan ta'eef damma dhugamaa oolama diimina nyaatamaa oolama gosa nyaataa gara 38 oltu nyaatama ture. Sangaa 9tu qalama laaqanaaf. Sa'aatii 6 sa'aatii 9 baay'ee uummata baay'ee tas keessa jiraataa ture. So inni biraa mootiin abbaa Jifaar isaan kun wanti isaan biyya alaatii fidan booda waan haasofnu waan ta'eef isa nan dhiisa. Jimmii yeroo sana hojii mukaa, hojii sibiilaa, hojii huccuu dhahuu, hojii gogaa fi teknoolojii mixii horsiisuu, goondaa horsiisuutiin beekamti. Mixii gundaan isaa nuti aans isaa Ingiliffaan jennu jechuudha. Mooraa masaraa kana keessatti mixiin horsiifamee yeroo waraanaa loltoonni abbaa Jifaar eeboo mixii benna miti gundaan isaa maariffaan as keessatti horsiisaniiti. Yeroo waraana loltoonni abbaa Jifaar eeboo goraadee seefii gaachana goraadee yeroo fudhatanii bahanu abbaan mixii gurguddaa qalqalloodhaan qabatanii deemu. Yogguu loltuun abbaa Jifaar tokko eeboodhaan waraaname qaamni saroo mada'u bakka eeboo waraane kana gogaa lamaan mixii gurguddaadhaan ciniinsisanii qabsiisu. Saniin booda mataasii achumatti kutu. Yeroo mataasii kun ciniinee gogeetti kan inni achitti hafu haala kanaan namni illee mixiidhaan hodhameeti fayyaate kan inni ture jechuudha. Egaa gara seenaa mootii abbaa Jifaar yeroo dhufnu abbaa Jifaar abbaa Gomool abbaa Booqaa jedhamu 1852tti dhalatanii 1926 umurii isaanii 74tti boqotan. Abbaan Jifaar baay'ee isaaniinis hin caalu baay'ee dheeraadha. Dheerinni isaanii meetira 2 saantimeetirii 10 bal'inni isaanii meetira 1 ulfaatinni isaanii kiloogiraama 150. Kanaaf farda isaaniin baatu biyya Turkii irraa dhufe fardi isaanii Muusaa jedhama. Guyyaatti garbuu farasillaa 6 arrustoo andaaqoo 2 dammaan makameen nyaata ture fardi abbaa Jifaar. Yeroo har'a nuti arrustoo guyyaan hin argannu. Fardi abbaa Jifaar garuu guyyaatti arrustoo 2 dammaa fi midhaan farasillaa 6 jaatu dhiyaateen nyaataa ture. Farda Muusaa jedhamee waddeessa guddaa sana jala ture manni isaa jechuudha. Aga dhiyoo kana mana Muusaa jedhamee yaamamaatti ture jechuudha. Egaa booda kana konkolaataa Volkswagen kan jedhamu Jarmaan irraa Maartireezaa 12,000 bitan. Finfinneedhaa namni oofee dhufu dhabama. Uummanni asii deemee baatee iddoo iddootti harkisaa waggaa lamatti fidanii asii konkolaataa namni beeku hin jiru. Waggaa lamatti konkolaataan sun dhufee as ga'e sanaan booda nama tokko Awurooppaa tokko immoo Hindii erganii dhaqanii baratanii dhufanii konkolaataa mootii abbaa Jifaar konkolaachisaa turan jechuudha. Egaa lammaffaa abbaan Jifaar dura haadha manaa 4 fuudhanii
arfan keessaa isaan jalqabaa fi isaan arfaffaan darbinaan bakka jaraa buusanii waliigala ja'a fuudhanii jimmarraa gennee jimmittii fuudhanii limmurraa gennee limmittiidha. Gommaa yookaan aggaaroo irraa gennee arsitti gennee saapheertitti fuudhanii asii qomoo harsuu irraa gennee arsitti fuudhan. Jimmittiin fi arsittiin darbinaan bakka jaraa ilma mootii kafaa minjitti guraage irraa ilma shee abreet sheeka beekamaadha yeroo sana shee abreet sheeka beekamaadha. Ilma isaanii fuudhanii haadha gadir yookaan shakkaa itti hidhamti bara 1994 umurii 113tti darbite haati manaa isaanii isaan xumura. Egaa haadha warreetii isaanii kanneen irraa ijoollee 14 argatanii dhiira 8 fi dubara 6 yeroo har'aa abbaa biliif akaakilii isaanii biyya keessaas biyya alaas ni arganna. Egaa gamoo gurguddaa shantu jira. Inni jalqaba masjiida uummataati. Isaan masin salaatanii baatan jechuudha. Uummanni naannoo kanaa hanga har'aa itti fayyadamaati kan inni jiru. Inni lammaffaa masjiida maatiiti. Abbaan Jifaar maatii isaanii waliin kan fayyadamaa turan keessa gallee ilaallaa. Inni sadaffaan masaraa isa guddicha isaa jedhamu jalli isaa iddoo nyaanni itti nyaatamu. By the way irbaata qopheessanii kan dhufan haadha dabareeti. Aagiyoo kan galan yookaan dabaree kan galan abbaa Jifaarii miti. Warrootiitii dabaree ofii eeggatee irbaata qopheeffatee gara abbaa Jifaar dhufa. Fakkeenyaaf dabareen hadhaa kan gennee jimmittiitii taanaan isaan irbaata qopheessee dhufa. Warrootiin kan dhufanii iddootti irbaata nyaatu. Irbaataan booda irbaanni hadha qophaa'ee dhufe. Ittoon isaa bareedaa taanaan abbaan Jifaar warqii fi shittoo badhaasu. Saniin booda kan hafan sadan gara kutaa ofii ofiitti galu isaan dabaree kutaa ol galanii bareedantu jira. Balballi inni gara olii suni iddoo haati warraa yookaan niitiin isaanii hadha abbaa Jifaarii waliin bulan irbaataan booda achi keessa galanii urgaa'anii dibataniiti gara kutaa isaanii kan dhaqani jechuudha. Kutaan fooqiin jalqabaa mana murtii isaaniiti iddoo isaan ta'anii murtee kennan xumura irratti kutaa eegumsaa argan. Waardiyyoota isaaniitii ol bahee foddaa afurtu jira. Foddaa arfan sana qabatee diina kallattii afuriin dhufu eega. Foddaan gara bahaa foddaa shawaadha. Kaabaan limmuudha. Dhihaan kafaadha. Kibbaan daawuroo jedhamee beekama. Gara kana yeroo dhufnu manni irra keessoo yookaan fooqiin banamee jiru sun madrasaadha. Waliigala abbaan Jifaar madrasaa 60 ribaaxii yookaan waqfii Saawud Arabiyaa Makkaatti ijaarsisaniiru yeroo har'aa Makkaatti. Manni Musliima Itoophiyaa hajii fi umraa godhu kaffaltii malee boqotaati kan inni jiru jechuudha. Jalli isaa kun jalli isaa kun mana warrootiiti. Fakkeenyaaf manni haara'ee jiru kun kan isaan jalqabaati. Foddaan inni lammataa kun inni sadaffaaf lammataan isaan lammaffaati. Foddaan inni sadaffaan kan isaan sadeffaati. Inni xumuraa kan isaan arfaffaati. Gidduun isaa garuu banaadha. Gidduun isaa asii haga achitti banaadha. Gidduun isaa sababni isaa tokko warrootiin isaanii birraa kutaa isii kana fayyadamu abbaan Jifaar kutaa ishee fooqii jalqabaa iddoo isaan bulan. Yeroo jarri fakkeenyaaf dabareen kan gennee jimmittiiti taanaan lafa isa duwwaa jiru sanan qaxxitaa isiin bahanii kutaa bulmaata isaanii dhaqu nam tokko argu. Namni biraa akka argu akka kanaan ni eeyyamamu. Yeroo bulanii bahanus yeroo buluudhaaf dhaqanis namni hin argu jechuudha. Lammaffaa manni shakilaa guddaa jira ture. Mana sana yeroo roobaa qorqorroon kun waan isaaniin jeequu fi mana shakilaa sana keessa jiraataate kan turan jechuudha. Garri odii mana jireenya bulmaata ijoolleeti gidduutti iddoo wal'aansoon geggeeffamu jira. Egaa yaa'u dargaggeessi cimaan nu keessaa yaa'u jara kana lamaanii dargaggeessi akkasii kun qoroo irraa filatamee dhufeeti ilaaltu iddoo sanatti wal'aansoo wal qabata. Qabsoo. Jarri immoo barandaa isaa naanna'anii taa'anii ilaalaa bashannanuu abbaan mo'ate hin badhaafama. Hin badhaafama. Mo'ataan hunda tokko dubartoota as keessa jiran keessaa bareedduu kan jettan filattanii fuutu. Lammaffaa sangaa ni kennama. Lafillee ni kennama. Sadeeffaa irratti gaardii mootii abbaa Jifaar taatu. Yoo gaardii abbaa Jifaar yoo taatanii egaa qormaanni guddaan asirratti. Isin lamaan fakkeenyaaf guyyaatti foon hoolaa tokkoo fi foon miila sangaa tokko fixuun dirqama. Sanaan ala shaanxaa isaanii baadhattanii isaan duukaa deemuu hin dandeessan jechuudha. Gabaabinaan kana fakkaata keessa seennee immoo ilaallaa jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma waliin daawwachaa jirru masaraa abbaa Jifaar keessa jirra.
masaraa abbaa jifaar keessatti kuma garatan obboleessa keenya waa hedduu nu daawwachiisanii jiran madarasaa isaanii akkasuma mana warri isaanii galan akkasumas manneen garaagaraa mana murtii waa hedduu daawwachaa jirra. Masjidallee gamasitti daawwannee bira kunna inshallah ammas deebinee daawwanna. Ammallee qottaamee walumaan deemnee waan ajaa'iba obboleessa keenya irraa waliin agarra. Waliin daawwannan wajjin turra inshallah. Masjidni gamasii hawaasaa yoo ta'u qamaatiin isaanii kophaatti fayyadamanii jira masjidni. Kanaas wajjin laalla inshallah amma akka waan seenuu jirru fakkaata. Nu wajjin turtii godhaa isiniin jenna barakallahu fiikum. Ayyee. Anuma. Xumura irratti bal'inaan. Kun masjida maatiiti? Yaa. Ayyee iddoon kun maal jedhama? Bakki kun masjida maatiiti. Akkuma sila isiniif ibse naannoo Jimmaatti masjidni guddaan kan beekamu jira. Masjida 40 jedhama. Masjidni 40 xiqqoo asirraa ni fagaata. Yeroo sana mooraa masaraa kana keessadha kan inni ture. Masjidni 40 yeroo gadi buutan ilaaluu dandeessu. Bara mootii Abbaa Jifaar Islamic Cultural Center jedhamee akka yuunivarsiitii hadhaatti tajaajilaate kan inni ture jechuudha. Araboonni illee miindaan kaffalameen nan dhufanii as ta'anii barsiisaa turani. Ifaatirraa naannoo adda addaarraa Walloorraa ulamoonni adda addaan illee dhufanii nama asii leenjisaate kan turan jechuudha. Abbaan Jifaar baay'ee nama garraamiidha, cimaadhaas. Nama amantaadhaan baay'ee nama barate gara Jimmaatti harkisaate turan jechuudha. Gara kanatti fidaate turan. So inni dabalataa wanni nama ajaa'ibsiisu biyyoota garaagaraa wajjin tokko mootolee naannoo wajjin ollaa wajjin fuuchuudhaan walitti dhufeenya uumaa turanii. Lammaffaa biyyoota Arabaa wajjin walitti dhufeenya amantaatiin waliin jiraataa turanii. Awurooppaanotaa wajjin immoo daldalaan waliin jiraataa turan. Keessumaa Zanzibarii asii wajjin Tanzaaniyaa saammaa nuti jennu jechuudha. Walitti dhufeenya cimaa qabu ture. Yeroo sana namoota illee achi erganii innaan dhaqanii baratanii dhufanii hojii gogaasitti hojjetaa turanii. Kopheen isaaniillee as keessatti oomishamee kophee isaanii yeroo har'aa muuzeemii Jimmaatti kan nuti argannu. Sireen fa'aa achii dhufaati ture. Lammaffaa mootummaa Misir yeroo sana mootii Misiriin bulchaa ture tokko wajjin walitti dhufeenya gaarii qabu ture. Dippiloomaasii gaarii qabu ture. Alzaar yuunivarsiitii Fillaviitii yookaan fuuldura isaa mana guddaa ijaarsisaniiru abbaan Jifaar baasii ofiitiin. Namoonni asii dhaqanii achitti akka quraana baratan godhaate kan turan jechuudha. Akka rakkanne godhaa turan. 19 duwwaa jahatti mootummaan Ijipt quraana juuziin 30 kan fuula tokko irratti barraa'e Abbaa Jifaariif kennaa kennee ture. Akka addunyaatti quraana akkasiin argannu. Muuzeemii Turkii fi muuzeemii Jimmaatti arganna jechuudha. Juuziin 30 fuula tokko irratti kan inni katabame muuzeemii Jimmaa yoo deemtan ni daawwattu. Baay'ee nama ajaa'ibsiisaa leensi isaa waliin kan kenname jechuudha. Kun masjida maatiiti. Qiblaa masjida kanaati. Haadha warreetti hin cufama kun. Balbala qaba. Hin cufama. 65tti balballi isaa kan caccabee dhume jechuudha. Namatu buqqisee fixe. Warrootiin isaanii lamaan asitti sagadu. Lamaan immoo kana fayyadamu. Minbaara quxubaati inni kun. Isaatti godhame. Sheekota guumaatu godhaa ture. Minbaara quxubaan qilbaadha. Qilbaa masjida kana. Kun qilbaadha. Toornoon kun illee geexiin kun jijjiiramne. Wanti as keessa jiru simmintoo fi nooraa isaarraa kan hafe. Kaan akka jiruun isa waggaa 143ti. Waggaa 100. Imaamni sheekota guumaa sheekota sheekiin akka isaanii dheeraa ta'uu dhiisuu danda'a yookaan akka isaanii ta'uu danda'a. Akka hundaaf dhageessisu ol ba'ama yeroo sana akka ammaa ispiikariin maayikiin hin jiru. Kanaaf ol ba'anii geggeessu jechuudha. Qilbaadha. Qilbaadha. Miraaba jechuudha. Dhakaan kun dhakaa naannoo kanaati. Naannoodhuma kanarraa bocamee dhufee mana kanaaf kan oolaati ture. Yeroo bulu kennin jirre san keessatti. Yeroo sana. Inni wal qabsiisee hanqaaquu daakuu qamadii cidii biyyoon isa gidduu isaa jiru kan. Kun maali kun? Dhakaadha. Asitti jiru kun. Hanqaaquu daakuu qamadii cidii kun jechuudha. Kun isa wal qabsiise. Simmintoo akka simmintootti wal qabsiise jechuudha. Hanqaaquun nuti enne jira.
Qillee jechuudha. Qillee. Qillee. Qillee lukkuu. Qarshii tokkoon 120 yeroo sana. Qarshii takka. Asiin ol seenama. Seensi balbala guddaa masaraa kanaa isa kana. Abaaboon kun xaawulaa tokko irratti hojjetame. Yeruma sana namumatu taa'ee harkaan borobboree kana hojjete ogeessi jechuudha. Gadi sinna barreeffamaan laa ilaaha illallah kan jedhu barraa'ee jira. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eeyyaa maqaa kaalifotaa arfan Aliyyii. Inni gadi immoo maqaa abbaa jifaarii al-sultaan Muhammad ibn Daawud Abii maqaa abbaa jifaartu barraa'ee jira jechuudha. Maqaan ijoollummaa isaanii Tulluu Daawud. Tulluu Daawud jedhamu maqaan ijoollummaa isaaniiti. Hin banamu. Waliin seenamu. Maqaan ijoollummaa isaanii qoy haa ta'u qoy al tokko gallee baana. Maqaan ijoollummaa isaanii Tulluu Daawudii. Maqaan amantaa immoo Muhammad Daawud jedhamanii beekamu. Kan kabajaati abbaa jifaar. Baay'ee as kottaati al tokko isiniif ibsennaan as baanaa yaa. Asiin ol seenama 1852tti dhalatanii 1926 umrii isaanii 74tti boqotan waggaa 55 Jimma bulchan. Dhalatanii umrii 15tti aangoo mootummaa Jimmaa qabatan hamma umriin isaanii 18 guutuutti haadha isaanii wajjin bulchaa turanii 18tiin booda of danda'anii mootii Jimmaaf mootii mootolee shanan gibee ta'an umrii isaanii 20tti masaraa kana ijaarsisan 26tti ribaaxa Saawud Arabiyaa jiru jalqabsiisan jechuudha. Zamana isaan suudii masjiida maal fooqii ijaaran kana suudii masjiida turte. Masjiida qabu garuu akka Jimmaa akka abbaa jifaar sooressan turre jarri. Isaan irra sooressa. Isaan irra sooressa. Waan asii geessuuf faani qaba isaaniif. Qamadii fa gargaarsa kennaa turan abbaan jifaar yeroo sana. Rabbichi nu adeemsisu ergaa tokko. Galata keenya waan beektu immoo suudii kun ijoollee. Suuraa fudhadhaati. Silaa tola abbaan jifaaritti ol jechuun weeruu qaba wallaahi. Suuraa kun qabu ture silaa suudii. Silaa kana barraan hin godhan ture. Ammallee ilaaluu jiraati. Wal faana deemna. Akka nagaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkuma waliin daawwachaa jirru obboleessa keenya waa hedduu nu ilaalchisaa nu daawwachiisaa jiranii bara dhaloota abbaa jifaarii fi seenaa isaanii seenaa masaraan kun qabu waa hundumaa waliin daawwachaa waliin ilaalaa waliin bashannanaa wal barsiisaa walirraa barachaa wal bohaarsaa jirre inshaallahu ta'ala haaluma kanaan ammallee wani daawwannoo jiraate imalli keenya gara fuulduraati deemnee waa hundaa'u takka takka waliin ilaalla abbaa jifaar asumaan rabbiin rahmataa godhuufi jannata rabbi haa kennuuf jecha nama suudiidhaaf gargaarsa baasaa ture ta'uu isaanii amma dhagayaa jirre namni galata namaa osoo beekee suudiin irra waan irraa fudhatu ijoollee teenyallee waan hiitu tola abbaan jifaaritti oolaniifu rabbii tokkichi tola isaatiin fedha isaatiin biyyi teenya kaleessa akkas turte suudii gargaaraa turte biyya sooreetii turte biyya qabeenyaa turte qabeenya siitii fi humna siita tursan rabbi gataa deebisuuf jennu. Biyyarra yaanee Dilamni dhabuun gaarii hambisee sheekotii keenya hiikasee hangaarra hasaanii qarree fakkeenya dhokachuu hin qabdu seenaan hir'eessan sheekonni keenya bilisummaa ni jaalatan jannatallee ni abdatan lachuu tolan maleen dhuftu saniif waan hamtuu lagatan bilisummaafis falmachaa jannataafis jarraaqachaa rabbii fi gargaarfachaa daawanii diina gangalchaa daawamanis gangalachaa shahiiduu ما تريكيشا يسين جنات التقطن شهيد ما تريكيشا يسين جنات التقطن كوني دوس بدن بدو سينا إساني تجرا سينا قوتن كنيا مفتن والدوبا في دران الربا قبصوتنا جارا وجيم والبرايم خايو ساني قلمان كنيا بعدن دنتين يتكنيا بيكا بربان نزني كنيا هفنن ديبنو فكنيا جيرانوني بلي صفنا دونس قبي من كنيا
Manni kun lamaan inni kunii fi inni duubaa mana fincaaniiti. Inni kun yeruma sana dhakaadhuma sila nuti ilaallee sanaan kan abbaameeti jira. Waajjirri mootiin Abbaa Jifaar nama Minilikiif shindibeetitti akka fayyadamu nama shindibeetii illee qoffarsiisee nama kenne. Abbaan Jifaar achi Inxooxxoodha duraan hin qabanii dhiiratti fayyadamu. Bosonuma keessatti keessummaanis akkas godhaa ture. Gaafa Abbaan Jifaar asii dhaqan manni fincaanii hin jiru ture. Isin nama guddaadha. Keessummaa dhufa. Akkamitti namni bidiida keessa baddaa keessa taa'ee fayyadama. Innaa akkasii miti jedhee mana fincaanii qochisiisee mana fincaaniitti Minilikillee akka itti fayyadamu kan godhe isaanii jechuudha. Duratti inni ijoollee dirree keessa fincaana. Akkas ture jechuudha duraan. Innaa leemmaniin dhufee kanatti gala. Seeftii taankeriidha inni kun. Mana fincaanii lamaan sanarraa bishaan asii bakka bishaanichi dhufee itti kuufamu. Lammaffaa maashiniin kun osoo hin dhufiniin dura tabba gaaraati bishaan leemmaniin harkifamee dhufa. Gaara jechuudha tabbi wayii jira. Gaaraa dhufee inni kaan mana shaaworii inni kaan dhugaatiidhaaf ta'aati ture. Maashiniin kun booda dhufe. Maashiniin kun lafa keessaa bishaan harkisee baasa. Asuma keessaa biyya Xaaliyaan irraa kan inni dhufe. Bara akaakayyuu isaanii dhufee galee bara Abbaa Jifaaris fayyadaate kan inni ture jechuudha. Lafa keessaa bishaan harkisee baasaati ture. Humna ibsaallee ni maddisiisa ture jechuudha. Caccabee dhumeeti malee akkas hin turre. Dheeraa ture jechuudha. Akkas ture. Inni kun maashinii bishaan lafa keessaa harkisuudha. Achirratti jeneraalii walitti qabnee haasa'uu dandeenya kottaa. Kun mana ilmaan ilma Abbaa Jifaar. Abbaa Joobir, Sultaan Abbaa Joobir, Abbaa Duulaa Abbaa Jifaartu jaarsisee. Ilma isaanii jaarsise? Ilmaan ilma isaanii. Isaanii hin caccabne ilma isaanii caccabee jira. Waggaa 50 wayii inni kun. Kun isaanii 50 jira. 40 wayii jira. Huma ajaa'ibaati wallaahi. Inshaallah. Iya. Siapa memori berbadi? Maal yaa? Guutu sin jetti? Yoori isin wayii guutamte? Guutamte? Waan feetettee waraab hin guutamta? Egaa waliigala masaraan mootii Abbaa Jifaar erga ijaaramee waggaa 143dha. Bara 1870tti ijaarame. Masaraan kun yeroo ijaaramu ogeessa maandisaa ta'ee kan tajaajilaa ture lammii biyya Hindiitii kam nama jedhamu namoota biyya keessaa 3,000 turmaate. Waggaa 6tti jarri 3,000 kun waggaa 6tti mana yoomuu irraa hin qusadhu goottan keenyaaf kanne lubbuu seenaa isaanii barsiisuurra sodaadhee hin qabu gabbuu garuutu rabbinaaf kadha akkanarraa qabu cubbuu tiyya jaraaf kanne lubbuu toohidaasniin hima hogguu osoon harkuun dhiisu cubbuu hawaasa koo barsiisuufin toohida kan qaba deebuu toohida irra lubbuu dhabus waa takkallee shenaan qabu rabbi nasriin nu haa qabu gootonni keenya hedduudha har'a himuuf yeroon qabu fuuldurattiin himuuf ta'an dhiisuu hangaan jiru lubbuun osoon seenaa isaanii himuuf yoon kutellee shenaan qabu rabbumaan ol nu haa qabu.